farti isaa gadi yaa'e nutti bareeda jirtan gandummaa ajaa'ibaatti dhufeeram gandummaa ajaa'ibaa kana banne naa ta'e dubbiin anam naa ta'e jira wallahi naa ta'e harargeen akka harargeetti yoo uf beeke arsiin akka arsiititti yoo uf beeke baalee akka baaleetitti yoo uf beeke jimma akka jimmaatitti yoo uf beeke gumaa baafachuun qallaaliidha isiniin jaalala gumaa hayyoota teennaa baasuun it is easy waan qallaaliidha isiniin jaalala jaalattanii osoo hin ta'in ummata biltsiginnaa gumaa Jawaar Muhammadin baafannanu gumaa hayyoota teenna baqqalaa guutuu isaanii warra hidhaa jedhanii yoo mootummaan kun gad hin dhiifne yoo mootummaan kun rakkoo wayii irratti karaawwatu taate wallaahi oromummaa takkan barbaannu oromummaan waliin ijaarannus hin jirru gandummaa ajaa'ibaa kana ijaarree bakka jirrutti wal cafaacafu tana qofa qophoofnee ta'aa jiranu wal ijaaruu qabna ammoo wal ijaaruu qabna akka ajaa'ibaatitti jabaadhaatti fufaa ijoolleen hundi keessa warri irraa badhaadhina jettanii miidiyaa dhaabattanii ati deeggaraa badhaadhinaati moo ati hoogganaa badhaadhinaati moo ati mudiira badhaadhinaati jettan bravo jabaadhaa itti fufaa waan kana waan bareeda jirtani nutis kanuma barbaanna gandummaa qabatamaa barbaanna achi booda gandummaadhaan gumaa ganda kennaa baafnaa jechuudha gumaa ganda kennaa gumaa hayyoota kennaa gandummaadhaan baafna oromummaan baddee jirti oromummaan Jawaar irratti dhaabbatte stop so ende nekisteedha Jawaar Muhammad oromummaadhaaf Baqqalaan Garbaa nekisteedha Jawaar oromummaadhaaf an akkasitti amanala namni akka anatti amantu uf qopheessi namni karaa kiyya qabattu uf qopheessi namni na waliin dhaabachuu barbaaddu uf qopheessi oromummaa Jawaar boodaa hin barbaannu hayyuu Jawaar booda dhufu hin barbaannu sabboonaa oromoo Jawaar booda dhufu hin barbaannu ganda kamii haa ba'u kutaa kamii haa ba'u samii gadaa bu'u dachii ol haa ba'u hin barbaannu hin fudhannus jalas hin hirrus oromummaan inni nutti faarsus hin jiru kijiba isaallee hin fudhannu jalallee hin deemnu oromummaallee isa waliin hin faarsinu gandummaan alatti ganda keenyarraa dubbanna gosa keenyarraa dubbanna hayyuu keenyarraa dubbanna dhiiga goota keenyaa ni baasna oromummaan kijiba ta'uu qabatamatti arginee jirra jechuudha ummanni har'a oromoodha jedhee miiliyoona 60 ofiin jedhu wayta kaleessa dhaabanii mana soddaa Jawaar Muhammad zarafan hundi isaa dhaabatee ilaale bar makiinaa guuttatanii meeshaa warra soddaa isaa wayta xiqqi godhanii makiinatti fuul godhee waraanni hattuu mootummaa biltsiginnaa abiyyoot kaasaa'ee camadaa kana meeshaa fe'atee wayta waraanni kudhachi qabeenya isaanii gara billii miiliyoona meeqaa meeshaa hiqaa isaanii guutuu makiinatti fe'anii deeman oromoon takka dubbatteef jirti namni gadi ba'ee mootummaa kana maaf akkana goota ummanni kun oromoo dubbate oromoodhaa sagalee ta'e oromummaa faarse sabboonummaa oromootiif du'e namni kun waan biriif hin dhabne jedhee namni nama kana dubbate jira kanaafu oromummaan isin barbaaddan tami oromummaan isin nutti haasoftan barbaannu wallahi laziim dhugaa isinitti maan abadan hayyuu kana booda dhufu gara fedheen haa dhufu kutaa fedhe keessa laale biraazariin kiyya dhufee yoo hayyuu isinitti ta'e hin barbaadu an jalan deemu abadan karaan isaa karama Jawaar Muhammad waan ta'eef eddoon inni itti dhabu eddoo Jawaar Muhammad waan ta'eef oromummaa nutu gaggaragalche gandummaa jabeessa qabatama isin kadhaan gandummaa irratti wal kakaafna amma booda arsiin akka arsiitti qophaa'e fafaa miti kun gumaa Jawaar ni baasna uf qopheessa ilmaan sikkoomandoo uf qopheessi harargee uf qopheessi nama sirraa miidhame gumaa kee ni baasa ijoollee walloo uf qopheessa yoo mara jabaatte gandummatti gallee oromummaa tanaafi wal balleessuudha bakka ummata har'a nutti gammade kana maal oromummaa jara wajjin himannamaa maali oromummaa nu